Polisi kani kararra kaa'ee nama keenya dorgaa jiru kaadiree bilisiginnaatiimi. Homaa miti isaan illee waanuma baratan godhan. Namni waanuma beeku godhaami. Waanuma beekan godhaa jira irra laalina. Homaa miti isaanis waanuma jara kaan irraa baratan. Jara kaan ta'uuf akkasitti yaalaa jiranii ergaan isaanii qabnu maal beektu? Of malee orma ta'uun hin danda'amu. Oromooni of ta'a malee orma ta'uun hin danda'amu. Akka ormatti sirbaan maal nama gooti? Akkasii miti. Akka ormatti sirbaan morma nama jallifti. Ijoollee teenya Oromootiini. Akkuma gadaatitti akkuma aaboo faayyoo sanitti wal kabajnee dimokiraasiin dorgomna. Akka wayyaan ettan karaa cuffaa isin doorsiisaa nana ta'a hin danda'amu dhiisa hin nana. Qabxii sadii irratti xiqqoo dheeressee waa jechuu barbaada. Xiqqoo irraanfachuun dhufaa jira. Wayi waa irraanfachuu jedhamee hacaaluun xiqqoo irraanfachuun dhufaa waan jirtuuf waa lama jajjabdu wal yaadachiifnee dhumarratti haala ammarra dubbanna. Tokko kaayyoon qabsoo Oromoo maali? Abboota keenyarraa kaasee abboota keenya baroota 1950 irraa kaasee hanga qeerroo kaleessa nu biraa kufaniitti ummanni Oromoo kun ummanni irraa dhalanne kun abbaan biyyaa kun qabsaa'onni gameeyyiinsa kataleen irraa dhaalan kuni maalumaaf qabsaa'anii akka gariin jettutti biyya diiguuf immoo akka gariin jettutti finciluun dharraa haraaraa itti ta'eeti immoo kaayyoo wayii qaban kan jedhu xiqqoon ibsa. Itti aansee qabsoo kana bakkaan gahuudhaaf akeeka irratti hiriirree deemaa jiru kana galmaan gahuudhaaf boqonnaa meeqa keessa dabarree maaliifi seenaa yoo ofii yaadachiisin waan keessa dabarree of yaadachiisuu baannani waan irra geenyes bakka irra geenyes sirriitti xiinxalanii gara fuuldura deemuu hin dandeenye. Gaara baatanii beektu ijoollee baadiyyaati warra magaalaatti warra baadiyyaati beektu miilan deemtee gaara yoo baate hargalfii bakka jedhamu beektu muka jala kataan tokko bakka warra keenya marga wayii jala kaa'u tokko beektanii waggaa gaara baatan. Mogaarri jiru shawaa kana keessa akkam qileen dhufatanii jira beektu duuba gara galtee laalta haga irraa deemte sanboota bakka dhaabatte san laaltee rabbii kee galateeffatta duwida qabatte kasirraa fagaate kanas laaltee bishaan dhuyite itti qajeelta jechuudha. Akkasiimi kanaaf beektanii filosoofiin haaraa fi nun jiru dhugaa isinitti himu uma qonnaan bulaan kenna godhu yoo beektan saayinsii biraas hin barbaachisu political science jinnii saayinsii hin barbaachisu waanuma ummanni keenya godhu waan ayyoo baabboon ta'e godhu sirriitti hubannaan jiruu nu qabsoo beektu qabsoolleen jiru kanaaf waan irra deebanne haga tokko wal yaadachiifne bakka irra geenyu immoo waliin mari'anna. Kaayyoo qabsoo Oromoo waa sadii ijoollee durumarraa hoggaa qabu Oromoon waa sadiif ka'e. Tokkoffaa gaafii eenyummaati. Ummanni guddaan kun ummanni lafa bal'aa qabu kun erga gaafa sirna kolonii jalatti cabeerra erga weerara alagaatiin sirna Itoophiyaa kana keessatti qe'ee ofiitii irratti cunqursaa jalatti kufeerra gita bittoonni ummanni kun akka irratti hin fincilleef akka ittiin kaaneef akka waliin taaneef dadhabsiisuu waan barbaadaniif eenyummaa isaa qoqqoodaa turan. Gaafiin dura gaafii Oromummaati. Gaafii Oromummaa jechuun gaafii eenyummaati. Identity question. Gaafiin eenyummaa waa sadii of jalaa qabdi. Tokko afaani. Namni afaanii yoo walitti hin dubbatin afaan isaatiin seenaa isaa hawwii isaa takalee taarraa taboruu yoo hin dubbatin deemuu hin danda'u. Afaan keenna mana barnoota irraa kan dorgameef ka xiqqeeffamaa turee fi Oromoon akka waliin dhageenyeef tokko gaafii eenyummaa jalatti gaafii afaaniiti. Kalammaffaa aadaa. Aadaa qabnaami. Gadaa jalatti sirni nu qabnu ka fuudhaa heerumaa ka du'aa jiruu ka waliin jireenya gaafii aadaati. Aadaan Oromoo akka cunqurfamu akka balfamu eenyummaa biyya jaaruu keessaa dhiibame eenyummaan biyya tanaa ta'e ormaatiin ijaaramte nuyi maqaa keenyarraa kaasee hanga bifuma nu jijjiiruu dadhaban malee orma taanutitti kan godhamaa tureef kana ofirraa hambisuudhaaf sochiin kun godhamaa ture jechuudha. Kan sadaffaa seenaadha. Akkuma reefu jedhetti ummanni seenaa hin qabne ummanni kaleessa hin beekne gara fuulduraa deemuu hin danda'u. Kanaaf gaafii eenyummaa Oromoo hoggaa jennu gaafii afaanii qaba. Gaafii aadaa qaba gaafii seenaa qaba takka eenyummaan. Lammaffaan eenyummaatti aanee ka seenu gaafii abbaa biyyummaati. Gaafii qabeenyaati. Oromiyaa tana Rabbi nuu kenne. Sabbata Rabbi turratti nu uume. Dachii qabnu tana abboo fi ayyoo irra dhaalle miti. Orma irraa kafattan jiran. Keenya miti. Qe'ee keenya irratti garuu laggeen keenya irratti ooyiruu keenya irratti
sirnoonni dhufaa dabraan ummata keenya saamaa yoomsaa waan turaniif qabeenya keenya kan lafa jala jiru kan lafa gubbaa jiru kan qilleessa keessaatillee Oromiyaa keessatti itti fayyadamaa ta'uu qabna malee hiyyoomuu hin qabnu kan jedhu gaafiin lammataa. Gaafiin sadaffaa qe'ee teenya irratti Oromiyaa teenya irratti gandarraa hamma oliititti kan namni takka akka sirna naftanyaa sanitti ormi dhufee qawwee nu bulchu lammaffaa akka zamana wayyaaneetitti doofaaf du'aa nu keessaa baasanii ittiin nu bulchuun ta'uu hin qabu nama nuu ta'uun sagalee keenyaan akka gaafa gadaatitti filannee heeraaf seera warri nu filanne tumuun buluudha jechuudha. Gaafiin Oromoo sadii tanan irraanfatina sadii. Gaafii eenyummaati. Gaafii abbaa biyyummaati. Gaafii qabeenyati. Gaafii mootummaa dimokiraatawaa sirna dimokiraatawaan buluuti. Kana tiyooriin himii kan hin jechaa ture. Sochii Afrikaa lolachuu beeytanii gabaa har'aa ka'e. Kaalii birraan fakkeessu turan. Oromummaan tuffatamtee dhiibamtee waan turteef nu namaa gadi miti. Dirree dhawaa keessatti bara san keessatti cidhaa irratti namni keenya afaan ofiitiin sibuu hin danda'u ture. Sochiin baharraa dhalate sochiin lixarraa dhalate uummanni keenya kan Protestaantii gama lixaa jiru afaan ofiitiin waaqa isaa waan kadhachaa tureef san cunqursuudhaaf yaalaa afaan keenyaaf nuu fi rabbi jidduu dallaalli barbaachisu har'a qees balaayifaa jedhan dur gidaada sollanfaan gama lixaatii jechaa turan jechuudha. Gaafiin eenyummaa gama lixaatii gama bahaatii mayre suni tokko kana ragaansa. Lammaffaa waa'ee sochii fakkeenyaaf Jeneraal Taaddasaan Faan Maccaa Tuulamaa keessatti godhaa turan. Hamma dheeratitti deemanii qalanii Oromoo waliin nyaachisan Oromoon tokko addaan hin fagaatiin waliin irraanfatiin amantii adda addaa qabaattus bakka adda addaa qubattus ati ummata tokko hidda tokko irraa dhufte. Hireen teetis waliin kan cunqurfamtu kan dhiitamtu Islaama waan taateef Kiristaana waan taateef baha waan dhufteef kaabaa waan dhufteef gammoojjitti waan dhalatteef baddatti waan dhalatteef osoo hin ta'in Oromoo waan taateef jahanii wanni barsiisaa turaniif gaafii eenyummaa cimsuu barbaachisa waan ta'eef. Odaa qabdanii odaa agartan kana. Odaa agartan kana laaftutti dhufne beektaa jedhu. Odaa amma hundi ofirraa qabnu kana Hayilamaariyaam Gammadaa fa'atu mallattoo wala Oromoo jee kaa'e. Hayilamaariyaam Gammadaatii fi Maammoo Mazammir gaafa ajjeesan Hayila Sillaaseen maal jedhe beektu? Jara lamaan sana ajjeesaa ideen jara kan gadhiise maal jennan Ibaabin Magdal ka cinqillaatu nu jedhanii. Yeroo san waa'ee odaan tun gadaan tun Oromiyaan tun deebitee akka ijaaramtuuf wanni qabsaaniif uummanni eenyummaa hin qabne kalammataatti waan hin ceene ce'uu hin dandeenyeef jechuudha. Kanaaf gaafiin Oromoo kan eenyummaa tokkoffaa kan lammaffaa kan qabeenyati sochii baalee jechuu dhageessanii waaqa guutuufaa dhageessanii miti kan bosonatti isaan galche biyya alagaa Somaalee bira kan isaan geesse qabeenya ofii irratti baalee yoo dhayitan dhiyoon dhageessan lafa ajaa'ibaati baalee qorti Oromiyaa qallabuu danda'e garuu irba obsisoodhaan saamamaa waan turaniif qe'ee teenya irratti rafa rabbi nuu kennee abboota keenya irraa dhaalle irratti lammii lammataa ta'uu hin qabnu. Ashkara ormaa ta'uu hin qabnu jedhanii kan fincilan jechuudha. Kuni harkan dhayinaa dhaggeeffadha. Maaliif gariin irra waan irraa dhufne nu irraanfachiifteeti sirna kaleessa ofirraa kan jedhatu deebisuu barbaaddi. Kanaaf tokko gaafii abbaa biyyummaati. Lamaan kara dhawaatan deemaa as geenye jechuudha. Kan sadaffaa mootummaa walooti. Mootummaa dimokiraatawaa ijaaruu. Hanga ammaatitti gaafa qabsoon tun dura xirroorraa eegalteerraa baharraa eegalteerraa kibbarraa eegalteerraa lixarraa eegalteerraa jiddu galeessaa dhooteerraa bara afran qallootirraa baaleetirraa Maccaa Tuulamaatirraa kaasee hanga ammaatti qabsoon tun gulantaa takka huba qonnaa gurguddaa sadii jala akka dabarte yaadachuun barbaachisaadha. Tokko revival phase kan jennu kada dammaqiinsaa. Oromoon kun erga sirna Minilikii hin cabee malkatti addaan qoodamee eenyummaan isaa dhiibame eenyummaa alagaa akka fudhatuuf irratti hojjetamuu eegalee booda hoggaa qabsoo eegalu ka duraa hojiin duraa gaafiin duraa gaafii Oromummaa ta'ee miti. Hojiin duraa abboonni keenya qabsaa'onni nu duraa godhan eenyummaa Oromoo deebisanii ijaaruudhaaf uummata kana dammaqsuu qaban turan. Sirboota amma akka Dumbushee Galaa Libirraan sirbuun jaalala fidii wal xabbasuu deemnu kana laafaan seenaa. Don't take it. Sirboota Ali Birraa Ali Shabboo kana galaaltan even kabbutoo booda galaaltan lafa Oromoo kana keessatti waan jaalallee wayii jalaa badde fakkeesseet asoosaarraa kaasee hamma dirree dhawaatti hamma kamseetti si geessa. Ummata keenya wal barsiisaa turan jechuudha. Ummata keenya dammaqsuu turan jechuudha. Yeroo ishee Mammara Shaaffaan gara Somaaliyaa dhaqanii reediyoo afaan Oromoo yeroo duraatiif eegalan qawwee fuudhanii cakkaa seenuu wallaalaniiti miti. By the way namni tokko Ayyuub Abubakar jedhamu ka yeroo san dhaqee reediyoo san eegale loltuu ture kubur zabanyaa keessatti warra Mangistuu Naawwii wajjin Hayila Sillaasee garagalchuuf hojjete. Loltuun beekamaan qawwee qabu kuni qawwee barbaada dhiisee maaliif miidiyaatti deema ogaa jenne
ummata sammuu isaa irratti hojjechuu waan qabuuf ummata dammaqsu oromummaa ummata barsiisu ummata wal yaadachiisu walitti hidhuun the revival phase baroota 1960 irraa hanga 70mootaatti hojiin qabsoo oromoo keessatti hojjetame the revival phase bara dammaqsuu oromoo jennuuni jechuudha. Itti aansee bara 1970 irraa kaasee sochii barattootaaf sochii qonnaan bulaa godhame keessatti reconstruction phase seenna. Yeroo oromoo deebi'anii ijaaruu ummata dammaqsitee jaartaa jechuudha. Haayilee Fidaa maal jedhe ummata ni dammaqsita ni jaarta ni dhachiifta akkasitti bilisa baataadha. Adda bilisummaa oromoo dhaabuun barruulee adda addaa dhaabuun yeroo sanitti jaarmayni gubbaaf alatti maqaa icaatiin haa ta'u Mayisooniin haa ta'u Ibnaagiin haa ta'u warri dhadhaabatamaa ture suni reconstruction phase. What happened in the reconstruction phase? Reconstruction phase keessatti wanni ta'e maali? Yaanni Oromiyaa jedhamu kun uummata keenya keessa akka seenu. Hayyoonni akka Haayilee Fidaa fi Sheek Marrashaat faan uummanni Oromoo qubee mataa isaatiin barreeffachuu qaba jedhanii barruulee qopheessanii uummanni keenya afaan isaatiin akka baratu gochuun. Uummanni keenya biyya alaa jiru warri asii dhiibamee bahee seenaa Oromoo barreessuun yaanni Oromiyaa Oromoo jedhu kuni mataa namaa keenya keessatti akka ijaaramu reconstruction. Waan diigame san deebisanii ijaaru. Oromoo Minilik diigee san deebisanii ijaaruun baroota 1970 irraa hanga bara 1991tti deemee jechuudha. 91tti sirriitti qalbifadhaa. Maaliif handooteef saamunaa Habashaatiin mataa nu keessaa dhiquu yaalaa waan jiraniif. Filannoo boodatti dhufna. Don't worry about election. Waan keessa dabarre beekuu barbaachisa. Phase 1 1960 irraa hanga 70tti the revival phase ummata keenya hojii dammaqsuutiin hojjenne. 1970 irraa hanga 90tti reconstruction phase yeroo Oromoo fi Oromiyaa ummata keenya keessa deebisnee ijaarre. Yeroo waraana bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre, yeroo adda bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre, yeroo sagalee bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre keessatti 80moonni kun yeroo ammoo wareegama qaqqaalii itti kafalle. Gariin irra qabsoon Oromoo achiin keenya maal no. Baay'ee deemne bareedaan keenya reconstruction hoggaa jennu tokko isin yaadachiisa. Yartuu nama waan deddeemtuun tokko akka beekaniif. Oromoo irra qoqqooduu barbaadan sadarkaa akkanatti nu damma'inetti bara dukkanaa san keessatti Oromoo ijaaruudhaaf jecha shinniga jechuudha yaadachuun ooltan. Magarsaa Bariifaan gargaarsa qabsoo kanaatiif gara Somaaliyaa hoggaa deeman amantiitti adda baasanii yeroo ajjeesuu deemanitti nu Oromoo gabbaane amantiidhaan adda baaneen dhum jedhanii yeroo dhuman sanitti yeroon sun yeroo Oromummaan itti ijaaramaa turte jechuudha. Oromoo dammaqsine Oromoon ijaaramet wanni mataa Oromoo keessatti ijaarame waan tokko isin yaadachiisa. Bara 1986 baraan dhaladhe jechuudha akka Awurooppaatti. Nama Profeesar Mahammad Hassan Jaariin jira. Biyya alaa dhaqee asirraa qabsoo biyya alaa hiree argate. Maal jedhan warri har'a Oromoo xiqqeessuun barallee xiqqeessan. Wanni Oromiyaa jedhamtu tuni mataa hayyoota muraasaatii fi daasporaa malee lafarra wanni jiru hin jiru wanni Oromiyaa jedhamu kijibaa jedhanii waan jedheen beektaa? Inchiin qabinaa jedheen Oromiyaan mataa Oromoo keessa teenyan guyyaa lakkaatti malee lafarratti baxjettee buutee ijaaramtii jedheen. This is 1986. Hayyichi irraa gebeetan hin dhaadanne hin dhawwaaqe 91 Oromiyaan ijaaramte moo hin ijaaramne? Qubeen hojii qabatte moo hin qabanne? Mallas nuun kenne neen kijibanii bara. Dhiiga baaroo tumsaatiin dhiiga ilmaan Oromoo kumaatamaatiin kan Haayilee Fidaatiin kan Taaddasee Birruutiin kan Maammoo Zamammariin kan Badoo Dachaasaatiin Oromiyaan sun Oromoon irratti hojjetee dadammaqsee Oromoo wal jaaretti osoo jarattiin tu wixxifattu 91 Oromiyaa gadi ijaarree qubeen barachuu eegalle jechuudha. 91 booda hoo maaliin isin jee? The first phase was revival. The second phase reconstruction. The third phase actualization kan jennuun implementation jechuun kan dandeenyu. Oromiyaan ijaaramuun abbaa fedhen haa guutamtu. Oromiyaan ijaaramuun qubeen barachuu eegaluun jajallattus hir'attus haphattus 91 irraa kaasee hamma 2018tti hojiin hojjetamaa ture. Oromoo dammaqee ijaarame san Oromiyaa dammaqiinsa uummata sammuu Oromoo keessa ijaarame san hojii irratti hiikudha jechuudha. The third phase kan jennuun uummanni keenya magaalatti galuun afaan ofiitiin barachuun biirokraasiin even opinion leeyoo taate biirokraasii keessa namni keenya galuun yeroon sun yeroo actualization jennee irratti deemaa jiru. 2018 yeroo qabsoo keessanii qabsoo qeerrootiin jijjiiramni kun dhufu reconstruction santu waan ijaarame santu Oromiyaan ijaaramuun qubeen barachuun dhaloota qubee jennee irratti nuuf jennu kun qeerroo jennee irratti hin jennu kun qeerroon kun 69 waraana bilisummaa Oromoo dura yeroo dhaabuudhaaf deeman ijaarran faan eedaniitti ijaaran qeerroo ganamaa jedhama. Nama 36 osoo deeman bidiruun jalaa cabtee Somaaleetti hidhaman waggaa 5 achirraa deebi'ee dhufe. Sochiin keenya kun nu ala teenyee isin as teessanii galiin malee ta'e kan firiinsuu dandeenye qabsaa'onni duraa wareegamtoonni nu duraa lubbuu isaaniitiin dhiiga isaaniitiin
Oromoo dammaqsanii Oromiyaa barreessanii qubee hojiitti waan hiikaniif nummoo dhaloota san waan taaneef sanirraa fayyadamnet sirna wayyaanee waggaa 50 nu nyaachuudhaaf qarriffaa qarachaa turte afaan qabattee qeetti akka gooltu goone jechuudha. Kuni feezii kana. Now 2018 as maal keessa seenne. Feeziin sadan dura gaafan biyya kana dhufe waan isin jedhe. Feeziin sadan dura is resistance phase. Governance itti ceenaa jenne. Kaayyoo sadan osoo hin gatiin. Kaayyoo eenyummaa, abbaa biyyummaa fi mootummaa ofii. Ce'umsa kana keessatti akka yaannetti illee ta'uu baatu. Jarri bakka ofiitti deebi'uuf illee yaalu amma qabsoon itti aanu qabsoo mootummaa uummataa dhaabuuti. Dhagaa. Gaafileen sadan Oromoon qabatee baye suni they are indivisible. Adda qoqqoodamuu hin danda'an. Addaan hiramuu hin danda'an. Akkamitti jedhaa? 91 qubeen barachuu eegalleemi afaan keenya. Oromiyaa jaarranneemi. Gaafilee gurguddoo keessaa xiqqoo deebi'aa dhufte. Gaafiin eenyummaa, gaafiin qabeenyaa amma fakkeenyaaf keessattuu waggoota lamaan dabre kana keessatti saamicha wayyaanota dhaabuu danda'uun haga tokko saamichi nurraa dhaabachuu. However, afaan keenya irra qancaree jira. Oromiyaa keessatti afaan kun waggaa 27 kana uf duuba deemaa jira malee guddachaa deemaa dhabuun manneen jire hojii adda addaa keessatti even manneen Oromiyaa yoo reettan waan naannoo biraa reettan itti fakkaata. Taasamu afaan hundaan afaan biraatiin. Aadaan keenya amma humnaan xiqqoo irreecha kanaan jabeeffachaa dhufe malee aadaa keenya irratti qorannaan gahaan godhamaa jiru. Promoshiniin gahaan godhamaa jiru. Har'as aadaan Itoophiyaa aadaa ormaa taate nu garuu wajjin ragadaa deemu. Qabeenyi wayyaan irraa hambifanne har'as ormatu itti fayyadama malee dargaggeessi keenya hojii dhabee jiraata. Waay? Isinitti himu haga feete eenyummaa kee deeffatte haga feete qabeenya kee deeffatte mootummaa siif ta'u yoo hin qabaatin mootummaa siif ta'u yoo hin filatin gaafiin sadan suni mootummaa siif ta'u jechuun ka ati filatte ka boru na buusa jedhee sodaatu yoo qabaatteen alatti eenyummaa keetis guddisuus tikfachuus hin dandeessu. Qabeenya hattuu fi isaan durraa hambifattes misoomfachuu guddifachuu hin dandeessu. Boqonnaan amma itti jirru kuni boqonnaa gaafii sadaffaa san bakkaan geenye gaafii lamaan hafanis hojiitti hiiknu jechuudha. Kanaaf isinitti hin dheeresse maaliifi miidiyaa kanan lallaala kaadree waan haasoftu laala. Bakka wayyaan illee qilleensummaa fuudhee waan deeme itti fakkaata. Afaan Oromoo kunis akkanumatti waan namni asiin ga'e itti fakkaata. Oromiyaan tunis akka xaddeetti gamaa gamanaa nyaatan tuni lafumatti waan dhuftee fi har'uma kaadreen waan jaaree itti fakkaata. No. Waggaa 50 itti buqqaanee itti cabne itti dhumne akka finne akka yaadattaniif. Filannoo kana filannoo bakka lafa biyyittuu Jawaari Mararaa jidduutti miti. Filannoon kun kaayyoo kumaatamaan itti wareeyne. Kumaatamaan manneen hidhaa keessatti itti kolee itti gudeedame. Kumaatamaan baqatee bishaan keessatti itti dhume. Bakka takkatti kan ittiin ceesifnu malee akka gariin itti fakkaatutti yeroo itti qoosaatii miti. Ijoollee taphaa isin biraa lubbuudhaan. Nuuf filannoon kun ka amaanaa abboota keenya hiriyoota keenya asitti sabbata keessa nu biraa fixanii tarkaanfii takka bakka hin geenyu guututti tarkaanfii takka gara fuuldura duraa itti ceesifnu jechuudha. Kana akka yaadattaniif don't ever forget. Biyya kana keessatti waan nuti taane biyya kana keessatti waan Oromoon ta'e bineensi hin taane ilma namaatiif. Dhaamsi ani isiniifis qabu qeerroo keenyaafis miseensota keenyaafis qabsaa'otaafis qabu waan haaraa uumaan jiru lubbuun teenyas aariin keenyas kan abboota keenyatiin hoggaa ol bira qabuun baay'ee xiqqaadha. Kanaaf xurreen irra jirru karaan dhiigaan taraarame lafee abboota keenyatiin lafarra kaa'ame waan ta'eef filannoo kanas filannoo akka tabaatitti ittiin laalamu akka hin taane hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf filannoo kanatti hin seenna. Filannoo kanatti akkamitti seenna? Hirbuu uummata nu biraa kufee bakkaan ga'uudhaaf. Waadaa hiriyoota keenya jaallan keenya qaama irra ta'e nu keessa jiranii